haadha kiyyatu deemii waliin ciisinaan jette. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga torbaatti mana haadha koo keessa taa'een seeraan baradheera. Sanaan booddee garuu abbaan kiyya waan boqoteef haati kiyya gargaarsa of maddiitti waan hin arganneef obboloota koo warra kaan barsiisuuf haadha kiyya gargaaruuf barnoota kiyya addaan hin kuteem. Dhaloonnii fi guddinni koo magaala godinaa keessattidha. Hagam magaala godinaa keessatti dhaladhee guddadhus haa ta'uutii garuu mana ijaarrannee abbaan keenya ijaaree maddiitti immoo kireeffamuun alatti galii gara biraan qabnu. Jireenya baay'ee ulfaataa ta'e anaa fi obboloonni koo haadha koo waliin dabarsina. Abbaan keenyi dhukkubsatee erga boqotee booddee rakkoo otoo hin taane ilkee rakkootu mana keenya seenee. Abbaan koo boqotee baatii 2 booda mana keessa wanti nyaatamu wanti dhugamu homtuu ijaan kan argamu hin jiru. Wal irratti immoo obboloota dubartootaa 5 fi dhiira 1 dhumarratti mana keenyatti dhalatanii. Ana waliin 7 jechuudha. Ani immoo mana keenyatti hangafa ta'een dhaladhe. Haati koo guyyaan akkanaa ni dhufa jettee waan hin yaanneef jireenyi akkuma abbaan koo jabaateetti itti fufa waan itti fakkaateef karoora malee ijoollee 7 yeroo gabaabaa keessatti abbaa koof deesseetti. Abbaan koollee nama cimaa, nama gaarii wanta amma boqotee otoo hin taane yerooma sanallee otoo inni hin jiru ta'ee jedhamee obbolaasaan firootta haadhan koon kan jaallatamu kan mararfamu ture. Kan nama ajaa'ibu yerooma sanattillee kan inni jiraachisaa ture mana keenya qofa otoo hin taane mana haadha isaa, mana warra haadha koo, obboloota isaallee ofii otoo hin baratiin 1-2 gara barnootaatti ergee haga yuunivarsiitiitii eebbifamanitti nama hirkoo ta'e ture. Eeganni boqotee garuu ijoollee isaa laaluuf isaa ta'u eessa jirtu jechuuf firoottan isaa keessaa gara mana keenyaa dhufee haadha kootiin jabaadhu si gargaarra si waliin jirra bakka obboleessa keenyaa siif buunee ijoollee kee siif guddisna kophee uffata irraa jijjiirra jechuun kan ishee abdachiiseeru hin jiru. Hundumtuu garuma jireenya isaaniitti deebi'anii haati koo fi ani garuu al takkaatti akkana ni taana jennee yaadne hin beeknu. Abbaan koo yeroo boqote maallaqnillee baankii irrattis ta'e of harkatti hambifateeru waan tokkoyyuu hin jiru. Ni dhukkubsate busaadha jedhame otoo ofii dhukkubsatu hojjechaa ture namarraa adda bahuu sireerra ciisuu hagas maratti hin barbaadu. Dhukkubni kun immoo yeroo malee yaala waan dhabeef lubbuu abbaa koo battalumatti dabarse. Kanaan egaa haati koo hojii hojjettee hin beekne haraqee baasuu, farsoo naquu, gabaa keessa wantoota garaagaraa bitanii gurguruu eegalte. Anis maal jedheen dhiphina haadha koo kana nan ilaala jedheen waan isheen hojjettu hundumaa gargaariin haadha kootiin hojjechuun jalqabe. Hangafas waanan ta'eef barnoota koollee addaan nan kute. Dhumarratti ilmi dhiiraa dhalate reefu waggaa 2 baatii muraasa fixa. Isallee eeguun, isallee qabuun hojii gara biraa ture. Obboloonni koo warri kaan mana barnootaa yeroo deemuun jechuudha. Kana keessatti egaa akka madda galiitti kan qabdu qarshii xiqqoodhaan kan kireeffamtu kutaan 3 dur mana ciisichaa keessa keenya kan turte amma immoo rakkannaan namaaf kan kireessine ni jirti. Manneen kireeffamanii kana keessaa mana tokko hojjetaa mootummaa kan ta'e erga hojii eegalees reefuu waggaa 2 kan fixe dhufee mooraa keenya keessaa jiraachuu jalqabe. Haala haadha koo wanta arguuf gatii mana kiraa kanfalurra darbe maallaqa dabalataallee haadha koof ni kennaam. Sanarratti nutis buna yeroo danfisnu guyyaa ayyaanaatti mucaa kana waamnee mana keenyatti waliin dabarsinaam. Miira gaarii kan qabu yoo haasa'u, yoo nama gorsu, yoo namaaf yaadu kan baay'ee nama gaddisiisu. Bu'aa bahii jireenyaa hedduu kan dabarse innis haadha isaaf tokkittii nama ta'e abbaa kan hin qabne maqaa abbaa haadha isaatiin kan waamamu firarraa fagaatee firrirraa fagaatee nama barnoota isaa barate
baratee xumure wanta godhu wanta raawwatu nama beeku ajaa'iba warqii namaa ture. Hiriyoonni isaa akkuma hojii qabataniin ijoollee dubartootaa naannessaa yeroo oolan mana dhugaatii naanna'anii machaa'anii daandii irratti yeroo argaman tamboo jimaa of harkatti qabatanii bakkee hedduutti yeroo argaman gurbaan kun garuu dura haadha koof mana jaareen jireenya fokkotaa akkanaa jiraadha haati koo rakkattee kadhatteeti na barsiistee gargaareen garaa ishee gahuu qabaa jedhee nama yaadu ture. Akkuma afaansaas nama godhu nama jiraatudha. Maarreegaa yaadumti hiriyyummaa jaalalaallee otoo hin dhufiin akkanitti siquuf akkanitti maxxanuuf kan na kakaasuu jalqabe haadha koodha. Elayaan talakoo namni bu'aa bayii hedduu dabarse gatee nama hin gatu. Rakkinni maal akka ta'e waan beekuuf namni akka rakkatu hin barbaadu. Nama rakkannetu nama rakkoo hin beeknetu rakkinatti nama dabarsee nama gata. Kanaaf nama kanatti siiqii maaltu beekaa bishaaniif midhaan keessan tokko ta'uu ni danda'anaan jette. Anis yeroo sanatti reefuma dubartii geesse guntutte ijoolleen dhiiraa gaaffii jaalalaan asiif achi moccoruu eegalanii waan nan tureef yaada haadha koo gurbaas ilaaleen battaluma fudhadhe. Ifaaf ifatti sin jaalladha jedhee akka dhiirota kaanii nan gaafatu haa ta'uutii garuu akka na barbaadu ija isaarraatii dubbifamaam. Ammaatti haalonni nagaamadhaam. Gurbaan kun mooraa keenya keessaa waggaa 2 jiraate. Yeroo turtii waggaa 2 kana keessatti ani jaalallee isaa ta'urra darbeen kan nyaata hojjettuu fi kan buna danfistuu fi halkan otoo hin taane guyyaallee dubartii deemtee biranciisuun ta'e. Kabaja kiyya ijoollummaas nan kenneefi nan jaalladhiin. Haa ta'uutii garuu haalli kun yeroon deemaa yeroo dhufu waggaa 2 guutuu waliin turtaniitu maaliif na fuudhi seera qabeessaan jettee hin gaafattu jettee haati kiyya na gaafatti. Yeroo kanatti inni lakkii amma si fuudhuun barbaadu yoo na obsite haadha koof mana ishee xumureefiin nan si fuudhaa jedhee naaf deebise. Kana keessatti egaa otuun baay'ee of eeggachaa jiru daa'imni gadameessa koo keessatti ni hafa. Battaluma waan kanas jaalallee koo kanatti yeroon himu lakkii ani sa'aatii kanatti kana fudhachuu hin danda'u. Haati koo waan baay'ee waan guddaa narraa eegdi. Yoon ilmaan godhee haadha manaa godhee mana tokko keessa waliin jiraachuu jalqabe haati manaan koo daa'imni koo haadha koo na dagachiisti. Ani immoo haadha kiyya dhukkubsachaa kadhachaa namaa gadi taatee na barsiiste namaa ol gochuun barbaadaa haga humna kooti jedhe na dideem. Dubbii kana kan na jalqabsiise haadha koodha waan na ta'eef haadha kootiin wanta uumametti nimeem. Haati kiyyas naatee haa ta'uutii garuu rakkoo hin qabu. Atis dhala koodha innis nama gaariidha gatee sin gatuu yoo dide immoo mana seeraatti deemtee ni himatta. Daa'ima baasuu kan jedhu sanyii koo keessa hin jiru. Kan Rabbi gadameessa kee keessa godhe akkamitti bahaa jettee haati kiyya na didde. Yoon amma dubbii kana akkanatti naasa'u salphaa yookiin immoo laayyoo fakkaata. Nama jaallatan nama mararfatan maatiidhaan isa jibbineem akkamittiin akkas jedha. Obbolaa waan hin qabneef daa'ima argachuu isaatti gammaduu qaba malee jechuun obboloonni koollee mufataniim. Kanaan ulfaa'uu kiyya ergatti nimee booda haati koo haala jiru maaliif hin dubbattan jettee erga gaafatteenii booda jaalalleen koo kuni mooraa keenya gadhiisee bakka biraa kireeffatee jiraachuu jalqabe. Yeroo kanatti ture mana murtii deemeen kan isa himadhe. Murtiin kiyya otuma gototamu yookiin na haa fuudhu yookiin immoo daa'ima isaa narraa haa fudhatu jedheen isa himadhe. Manni murtii waggaaf baatii 4 bitaa mirgatti erga gaggalagalchaa ture booda fuudhiinii yookiin immoo daa'ima ishee guddisii yookiin immoo maallaqattiin daa'ima guddistu kenniifi jedhee murteesse. Yeroo kanatti inni miindaa isaarraa hanga kutamuu danda'u mana murtii gaafate. Manni murtiis haga isaa itti hime. Yeroo kanatti namni kun lakkii miindaa koorraa maallaqa hanga kana daa'ima kanaaf kutuu kiyyarra naafaa kennituuti haadha kootti kennadheen haati koo naafaa guddistuu jedhee gaafate. Seerris ni fudhate. Anis ammumallee guddisuuf rakkachaa waan hin jiruuf haadha koo waliin jireenya mana keenyaa waliin daa'imni godhadhe kunuunsa waan dhabeef tole jedheen daa'iman dahe. Waggaa tokkorree otoo harkatti hin qabatiin nan kenneefi. Innis geessee haadha isaatti kennee. Haati isaas daa'ima kiyyaa guddisuu jalqabde. Baadiyyaadha baatii baatiidhaan yookiin immoo torbee 2
deemeeni daa'ima kiyyanan ilaalaam. Kanaan otuma jennuu daa'imni koo waggaa 2 baatii 4 xumuree waggaa 2 baatii 4 booddee haati isaa akkana jaallatu isheef jedhee jiraachuu murteesse. Du'arraa nafaniitii jalaatii boqotii. Anis deemeen faana gaddan taa'ee hanga gadda isaa xumuruttis daa'ima fudheen gara manaatti galee. Haa ta'uutii garuu jireenyi ammallee anaaf laayyoo waan hin taaneef yookiin na fuudhii yookiin immoo daa'ima kana ammallee sittan dhiisaa. Daa'ima kana guddisuu miti ofii kiyyallee guddachuu dadhabeeraa jedheen dargaggoo kana nan kadhadhee. Yeroo kanatti inni sa'aatii kanatti maal akkan siif deebisu barbaadda? Anuu mataa kootiif gadda guddaa keessan jira yeroo ni naan jedhu eda'aati ammallee karoora gara biraa qabdaayi hodhu fudhu daa'ima kee akka barbaaddetti ta'e jedheen baatii tokko of bira argan kaa'ee booda fideen kenneefi innis gadda isaa xumuratee magaalaa bakka gara hojii isaatti deebi'ee. Haa ta'uutii garuu akkam godhee hojii haa hojjetu daa'ima nyaachisuu uffisuu irraa miicuun ni jira. Magaala ta'us yeroo sanatti akka yeroo kanaa kana oolmaan daa'immanii ganama geessanii galgala baafatanii jiru. Rakkachuu jalqabee hojiirraa hafuu eegalee ani kaayyoo fi karoorri koo rakkinni kuni akka inni na fuudhuuf gaa'ela na waliin dhaabbatu akka inni murteessu ni taasisa kan jedhu ture. Haa ta'uutii garuu namni kun kanan goone inumaa bakka itti aarii fi gadda haadha isaa dabarfatu daa'ima isaa maddiitti dhugaatii tamboo jimaa hiriyoota isaa irratti kan jibbu ture aarsuu afuursuu jalqabe. Kun immoo anaan faallaa kan na guggubu namummaan nama kanaa faallaa kan durii ta'e kan na jechisiisu ta'e. Haati koo baay'ee satti qabamtus anaan fuudhuu dhabuu isaati baay'ee itti gadditus mucaa kana ammallee baay'ee jaallati. Du'a haadha isaatu kana godhe malee namni kun kana miti. Akka san gargaarreef nuufillee jireenyi haadha taate daa'imni abbaan ishee hojii qabummoo nu waliin jireenya akkanaa jiraachuu hin qabdu. Mataa isaati haa murteeffatu dhiisinaan jedhurte. Kanaan otuman jedhu haalli isaa humnaa ol baay'ee na gaddisiisee jennaan maal ta'a na fuute yookiin immoo bara kana na fuudhi jedhiitii abdii naaf kenni sittan heerumaa nan si eegaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti bakka kee dhugaatii biiraa fuudheera otoo ati daa'ima kana dahuu baatteetta ta'e tarii jireenya kanatti hin seenuun ture. Haati koo boqochuun ishee daa'imni harka koorratti hafuunsaa aarii natti ta'ee hin ganneef dhala koodhaa sitti deebisuuf waan seerri dubbate takkaa fudhadheera. Yoomiyyuu siin hin fuudhu ati nama seera dura na dhaabdedha jechuun naaf deebisee. Anis tole jedheen jireenya ulfaataa maatii kiyyaa jiraachuu ittiin fufee. Kana gidduutti maallaqa xiqqoo walitti qabadheen gara biyya hambaa imaluuf piroosesii tokko lama jechuun eegalee maallaqaa bakka na hanqatettis abbaa daa'ima koo gaafadheen maaloo naaf guutii yeroon jedhuuni otuu garaa natti hin jabaatiin namarraa fuudhee naaf kenne. Kanaanis piroosesii kiyya xumureen gara biyya hambaatii imala koon taasisee. Rakkoon mana keenyaa yaa'ee hin dhumu biyya hambaa taa'een obboloota koo barsiisuun eegalee hundumti isaaniiyyuu jajjabaatanii haadha kiyyas sirriitti gargaaruun eegalee. Kanaan maarree haati koo ani biyya hambaa baheen maallaqa ergu akkuma neegaletti daa'ima kiyya fidi nan guddisa jettee abbaa daa'imaarraa fuutee. Innis tole jedheetti kennee maallaqa xiqqoodhaan haadha koo daa'imaaf kennu eegalee. Kanaan egaa ani biyya hambaatti baheen hin bilbiluufis naafis hin bilbilu haala isaas hin gaafadhu innis nan gaafatu otoo jennu waggaa 4 xumurree. Waggaa 4 keessatti takkaafuu sagalee isaa dhagahee hin beeku. Haadha kiyya qofatu akka yerootiin dhufee daa'ima isaa ilaalu gargaaru natti himti ture. Turtii waggaa 4 booddee haadha koos obbolaa koos jajjabeesseen gara biyyaatti deebi'ee. Yeroon gara biyyaatti deebi'u abbaan daa'ima koo bareedinni simboon isaanii kaleessaa irraa molqamee amalli isaa jijjiirame. Namni akkana warqee jedhamu sun du'a haadha isaatiin abdii jireenyaa kutate galgala dhugee boochoo keessatti kufee boochoo keessa nama bulu mindaa akkuma fudhateen kashlabbeen magaala keessaa rukuttee kan harkaa fudhattu hojiirraa akeekkachiisa sadhumaarra kan ga'e seeraan hojii isaa kan hin hojjenne waajjira keessatti fooliin afaansaa hojjettoota bakka isaa kan hin geenye jalqaba isaa waan beekaniif dur nama akkamii akka ta'e waan beekaniif qofa obsanii haga yoonaatti har'a bor ni fayya ni deebi'a jedhanii eegaa kan jiran hiriyoonni isaa immoo warri kaleessa akka keenya ta'e jedhanii isa kadhachaa turan jireenya gaarii jalqabanii ilmaan horatanii taayitaa yookiin immoo aangoo isa caalullee godhatanii irra isaa kan jiran. Riyaa isaanii kan immoo akka inni fayyuuf akka inni deebi'uuf akka inni
eenyummaa isaa ganamaatti mil'atuuf mana yaalaa, mana qorichaa, mana amantaa garaagaraa geessuun yaalii mataa isaanii otoo godhanii tanii biyya hambaatiin deebi'ee kana hundumaa keessatti kan qabu daa'ima isaa. Anaan akkuma garaatti naafeen baasinaan jedhe sanan otoon ilaaliin hin buluum. Fayyaa ta'ee otoon dubbisiin hin ooluu yoo tarii guyyaa tokko lamaaf mana keenya dhufee hin ilaalleenii ta'ee waa ta'eeraam, waatu isa mudateeraam yookiin immoo nama waliin walitti bu'ee mana hidhaa seeneeraam. Kana dabarsee mucaan akkana ta'e kun waggaa 4 keessatti faallaa namummaa isaa kan durii ta'e maarreegaa yeroon biyya hambaatii deebi'u baay'ee natti dhagahame. Boqoon koo baay'ee cabee eenyummaa isaa kaleessaa waan hin beeku haati koollee waan beektuuf garaa ishee keessatti yeroo hundumaa gadditi. Kanaan anis haadha kiyyaan gadi teessiseen haadha koo maal ta'a nama kana waliin akkan jiraadhuuf naaf eeyyamtee jedheen gaafadheeni. Kanaan isheenis namni kunillee kana booddee nama jiraatu miti, haa ta'uutii garuu waliin jiraachuu miti, walakkaa foon kee kuttee otoo kennitee fi natti tola nan gammada malee homaa sitti hin qabamu. Yeroo dhaabbatu argine yeroo inni kufummoo jibbuu hin qabnu. Nama takkaa jaallatan hanga dhumaaf jaallatu. Amma ati of dandeesseetta waan ta'eef wanta barbaadde gochuu dandeessaa jetti naaf deebistee. Anis haati koo erga tole naan jette yaa Rabbi mana akkan ijaarradhuuf na gargaari jedheen nama kana fuudheen mana amantaa geessee dhukkubsateetudha jedheen waajjira hojjeturraa eeyyaman fuudhee fi baatii 4 guutuu mana amantaa waliin hin turre. Yeroo turtii baatii 4 mana amantaa keessa waliin turreeti. Dhugaadha namni yoo qabame bakkatti boqotu yoo argate eenyummaan isaa guutuun ni jijjiirama. Rifeensi mataa isaa moluu ta'ellee itti biqilee fuulli isaa deebisee ijoollee ta'ee bakka sanatti dhugaatiin, bakka sanatti jimaan, bakka sanatti tamboon waan hin jirreef torbanoota muraasa akka bineensaatti na gadhiisi bakka kana hin barbaadu jedhee na nyaachuuf na liqimsuuf ture. Fuula koo kutee na rukutee bakka sanatti anaan illee miidheeraa. Yeroo gamsiisu nama dhaatii akka horii yookiin immoo bineensaa miillii fi harkisaa sansalataan hidhamee akka turu taasifame. Turtiiwwanii baatii 4 booddee garuu anaan na galateeffatee baguma jireenya kana keessaa akkan bahu na gargaarte. Haati koo tokko boqotteeti. Ati immoo haadha naaf taate kanaan booddee siifan si waliin jiraadhanaan jedhee anis baay'ee tokkoon gammadee mindaasaa isan hojjenneellee innumti fayyee hojiitti haa deebi'u malee jechuun waajjirri keessa hojjetu kennee fi abbaan manaan koo fayyee dhugaatii, jimaa, tamboo hundumayyuu dhiisee bilisanaaf bahee daa'ima godhanne irratti kabiraa dhiira tokko dabalannee har'a amma jireenya gaarii jiraachaa jirra. Dhalli namaa gufachuu kufuusaa malee gaafa inni ka'u hin beekamu. Gaafa ka'ee jaallatanii gaafa kufe immoo jibbuun taajjabbii sammuu keessatti nutti uumamu. Nama kana jalqaba haadha kootu naaf jaallate, haati koo immoo anaafis ta'e obbolaa koodhaaf ni kadhatti. Isheen erga naaf jaallatte wanta jibbamu tokkollee waan hin qabneef anis baay'eetti isa jaalladhe. Gidduun keenyi walitti bu'iinsa, walimachuu, mana seeraa fuuldura wal kaa'uu gahee ture. Innis kan jaallatu tokkittii qabu maqaa abbaa isheetiin kan waamamu haadha isaallee dhabee ture. Har'a garuu jireenyi anaanis maatii koos akka haaraatti nu ijaarte. Innis hojii mootummaa hojjete, ani immoo hojii dhuunfaa kiyyaa banee hojjechaa haati koos dadhabbii haraqee fi farsoo jalaa baatee gabaa keessa aduudhaan gubachuu keessaa deebifadheen suuqii bareedduu homtuu keessaa hin dhibamne baneefiin obboloota koo barsiisaa guddifachaa jiraachaa jirra. Waaqni uumaan dhuma namaan balleessin, waaqni dhuma koona jalaan balleessine. Isa borii immoo harka isaarra jira. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.